Nuti kan biyyaa baane fi dalagannee qarshii argannee maatii keenyas jijjiirraa ofis jijjiiruu biyyaa baane malee qaama keenya abbaa argina jala qabachuuf miti kan biyyaa baane jechuudha. Biyya ormaa kana keessatti dhiirarraa meetira 80 fi hadda inni bashannanee jiraatu situ rakkachaa jira. Okay? Ani yooma gabarattan rabbi tokkochaa beeku. Dubaayitti dhalta qaaqamaa citti. Dubaayii keessatti dhalti kaa. Imaraatti Itoophiyaatti deessi. Asitti deessi. Ofan ajjeesa si haafuun ayyaana bukku. Haati ofa sitti haaftu jira. Inshaalla. Bada harritti donozitti. Amma atiin faniitii guddoo miti. Makaraa san keecha. Baate akkamitti raafattee dhiira jala ciiste. Hin jijjiiramtu. Of jijjiirtartaa dur. Maatii kee maatii kee achi gadi ofii kee of jijjiirtarta. Birii dhibba shadhanii jetti sinanaan bokkotuma warraan adda kee. Akka buusi bakka akkamitti caccabsa silaa wada sirga dheelafee kee bada bukoo. Hadda xiibitti godheetiin bakka barbaade bashannan asirra dhufte fajjeessa. Of ajjeesa sanii jechaa warra fajjeessu barbaadan. Warri immoo hin kolfina jettan maalaam deemasi dhibeessitti fakkaate. Habibti HIV fi ulfi dhadhanii taap gootanii gangalattanii mirqaantan malee namatti dhufan. Cawaadha jarri kunniin lamaa dhibee keessaa. Dhibee rabbitti bifa kolfaa jedhu ani ulfatti chap jireen kolfa chap taap godhattee rahaa gootee zanafataa jettee habibti shaaworii galteeti barkannuuf daa'ima. Kolfi caaltu waanuma kolfani kun sibichaa miti namni kolfuu qaba. Anillee chap jedheen kolfa. Ulfa seeran malee dhufu, ulfa gaa'ila odoon ijaarratiin nikaa malee dhufu, ulfa na argaa jedhanii lakkii yaa obboleettii keenya karaa nati deemaartu kun sirrii miti yoo jedhaniin isa diddee gara taappitti zoortu itti kolfiyati. Idaan nulleen kolfina jechuudha warroota akkasiitiif. Egaa obboleettii keenya kana jechuudha lubbiyee kana gizee isheen gara Dubaay deemtuun beektu kaa mucaan ishii garas geechisuun baay'ee ishii gorsuutti yaalee ture. Baay'eetti siqee bakka waa hedduu ishii gargaaru ture jechuudha. Ishiin kanachi geeche bakka gabaa ganna dhiisaa jette. Ani amma waa'ee ishii haasa'uuf himti kanan dhufe. Kanan dhufe dhaamsa shamarran gola madaamiti. Dhaamsa shamarran biyya Arabaati jechuudha. Asumarraan illee ijoolleen iddoon kun eessa jettanii viidiyoo kana keessa galtee nagaafattanii iddoon kun magaalaa Qarsaa ganda Duwwaa 2 kan argamu Staayidoomii biratti jechuudha. Iddoon isaa baay'ee bareeda ture. Gizee ijoolleen gizee bara 2012-13 biyyaa baatanii iddoon kun urufa ture. Akkasumas immoo baadiyyaa ture jechuudha. Amma galuu magaalaa illim jedhee ta'eera jechuudha. Iddoon naannoo kanaatuyyuu yeroo dura baay'ee rakasa ture. Amma dachaa 3 qaala'ee jira jechuudha. Lafti duwwaanu gatii salphaadhaan hin argamu. Asiin kana naa hubadha jechaa asumarraan gara viidiyoo isinitti fideewoon dabarsu shamarran gola madaamii dalagachaa jirtan jechuudha. Shamarran gola madaamiti guyyaa tokko kotteen keessan gadi hin baan. Guyyaa tokko biyya gola madaamiti nan ba'a jettanii hin yaanneef jechuudha dhaamsi kun. Maaliif jennaan biyya Arabaati gola biyyaa ba'uun jechuudha xiyyaara koranii biyya ormaa deemuun daa'ima da'uuf yookaan heerumuuf yookaan immoo dhiira wajjin maraachuu laayivii gubbaa dhufanii iyyuun kun amma ijoollee baay'eedhaaf beekumsa guddaatti fakkaachuu danda'a. Amma ijoollee asumarraan mul'anne jedhanii laayivii irraa fooloo argataniif laayikii argataniif kumaatamaan daawwatamanii miliyootamaan daawwatanii anuma jiraanni fiimesiidha jedhanii of dhaabaniif jechuudha. Warroota akkasii jechuudha lafarratti of beekamtee argatan malee waaqarratti beekamtee argachuu hin danda'an. Sammuun isaanii duwwaa beekumsa takka hin qaban waan takka yaaduu hin danda'an. Har'a kan barana mul'atte eegere ulfoofteeti jechuudha kanas baatu. Amma lubbiyyeen tun barreen geddaati kan isheen mul'atte garuu barana immoo ulfaa'e jetteeti kanas baate jechuudha. Guyyaa tokko gola madaamiti osoo hin ba'in yeroo dalagaa madaamii dalagaa irratti dabarsitanii yeroo dalagaa fixattanii immoo dhuftanii asitti yeroo keechaniif irratti boohartanii dhugaa ofitti gammadaa jiraadha jechuudha. Osoo dhiira takka waliin argin kaayyoo manaa baatanii beektanii mataa keessan gadi qabattanii dalagachaa jirtanii koomentii kanatti jalattis jirra. Anillee akkasuma gola madaamitii gadi ba'een beeku jira. Dhugaan isinitti maamiti heerumni seera malee shamarri takka jechuudha osoo seeraan hin heerumin osoo akka amantaa kiristaanattis shamarri takka osoo dhiira tokkotti seeraan hin heerumin osoo gaa'ila
qalabatii gaa'ila samaanan osoo hin hidhamin dhiira tokkotti kan wajjin sagaagaltu kuni jireenya zummuutii jireenya sagaagalummaati malee namni sun abbaa manaa isheetii miti jechuudha. Kanaafuu waaqa birattis nama birattis fudhatama hin qabu. Akka amantaa musliimatti illee osoo nikaadhaan hin heerumin osoo gaa'illi sun nikaan hin godhamin dhiira tokko wajjin sagaagalte kunillee jechuudha ka sagaagalummaadha ka hiikaa isinitti kennuu dandeechu. Kanaafuu zinnaa jedhu miti zinnaa raawwatte jedhu. Kanaaf har'a nama tokko wajjin akka barbaadanitti ciisanii gaafa itti ulfaan immoo laayivii dhufanii yaa Oromoo na gargaara ani ulfaa'eera ofiifuu safuu inni ilaallatanii jedhu warra akkana ta'an kun safuu salphina mataa ofii waan gaarii hojjetanii akkana baanitti fakkaata. Ara shamarran keenya warroonni osoo yaadii waan hin taanetti deemaartan ara bakkaachuu ara waan hin taane irraa of deebisaa dhugaa ofiifis baddanii namallee hin balleechina dhugaa baay'ee nama asxallaa baay'ee nama jibbisiisa jechuudha. Inna asumarraan jechuudha shamarran keenya tokkoffaa irratti dhiira amantanii akka barbaadan oliin hin ta'ina jaalachuu jaaladhaa malee halaalarraan jaaladhaa. Sababiin isaa maal beektu dhiirarraa wanti mul'atu tokkollee hin jiru. Dhiirri wanta mataan isaa gadi cabu hin jiru. Dhiirri aga fedhe si wajjin oolee yoo bule guyyaa guutuu si wajjin oolee yoo bule akka barbaade yoo si irratti raawwate gaafa kiniinii baaqilaa ji'a 9 si liqimsiise situ salphachaa dhufa. Ilmoon garaa kee keessatti uumamti. Gaafa ilmoon garaa kee keessatti uumamu situ salphatee mana seentu dhabdee waan qabdee gadhiistu wallaaltee salphina kee kana baattee gaafa rakkoo guddaa sirratti uumame immoo gara dhattu gaafa dhabdu namatti gaafa himtu salphina kee kan sitti kolfu malee isatti hin kolfan. Inni bara baraan qeerricha inni bara baraan qeerroodhaan raawwanne jedhee si kaaduu danda'a dhiirri bara kanaa akkas. Kanaafuu salphinni kun osoo sirra hin gahin yookaan wanta kana narraa godha bakka wanta kana malee jiraachuu hin danda'u yoo jettan biyyoota arabaa keessatti illee ta'ee bakka wanni mana yaala dhaqaati qoricha fudhadhaati akkasitti wajjin maraadhaa. Lakki yoo jettan guutumaan guututti qulqullummaa keessan eeggadhaati halaalan jiraadhaa. Dhugaa maqaa keessan maaliif of nyaattu jechuudha. Maqaa keessan maa balleessitu jechuudha. Dhugaa isiniin jedha maqaan nama baduurra namni kan irraa dhalatan nama zariin nama baduu wayyamu maal jedhu jedhaan hinnaantee maaliif haadha abbaa keessan salphistu tun intala karaa irratti dhalatte siraata hin qabdu. Maaliif of hin jechisiistu ilmoo sinirraa dhalatte kunoo carraan ishee maal ta'a jettanii yaaddanii beektu ilmoo nama badii tokko hin qabdan garaa keessan keessatti uumamtu isintu badii qaba ofii keessanii dhiira wajjin maraattanii dhiira wajjin akka feetan taatanii gaafa dhuma keessanii immoo waan gootan wallaaltanii as baatanii yaa Oromoo na gargaara jettanii boochan kana salphina keessan kan baay'ee namni bar inde maal obsita dalagachuu fi miti biyya ormaa dhaquun bar dalagachuu fi biyya ormaa dhaquun bar kaayyoo qabaachuu fi waan manaa baaniin beekuu fi malee biyya ormaa dhaqanii warroonni dhiira barbaadanii jirtu akka mataa kootti biyyaa ba'uun dhiira barbaacha osoo hin taane jireenya barbaacha natti fakkaata jechuudha. Kana fakkaata kanaafuu of eeggannoo godhadhaan siniin jedhaa ture.